Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtan nagaa keessan an nagaa kooti galanni isaan badiini isin akkami nagaadha miti ani nagaa kooti galata rabbii anna nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtanii an nagaa kooti galanni waaqayyo dhofaa ta'u isin akkami warroonni maatiin an taane maatiin haa ta'e subscribe godhaayi like godhaayi viidiyoo kiyyammoo hamma dhumaa dhaggeeffadhaayi please hamma dhumaa nani yawdan hamma dhumaa dhaggeeffadha jechuudha. Anna har'a ayyuu fi saayidoo isaan irratti jechuudha waan isaan dubbatanii isin qabadeen dhufeen jira. Innis saayidoon haadha manaa isaatii wal arguu barbaada. Ayyuun immoo babastuma akka inni isheedhaan addaan bahu gonkumaa ayyuu hin barbaaddu jechuudha. Maaliif deemtee Gondarillee deemtee barbaaddee jirta kanaaf waan ta'eef hin deemtu jecha balaa buusaa jirti jechuudha. Ayyuuni Sumayyaa deemtee hin deemtu ishii bira hin deemtu jechaanii jirti. Innaan luka kee asii akka tokkollee bakka tokkollee akka hin kaasnee bakka akkas jettee balaa buusaa jirti jechuudha. Jagaruu innaa otoo sittin himiin hin deemu jedhee tananii maaliif jechuun onzim jedhee akkasitti deemee waan baay'ee faxarama jedhee tananii amma garuu sitti himee deemaa jira ajjechaa jira. Akkasuma immoo Sumayyaanii isa bakka gugguteedhaan akka isa eedii jechuudha. Kootu jetteeni taqabbaluudhaaf jechuudha. Mana faallee akka kireessitee eegaa jirti kan jedhu jechuudha. Ayyuun immoo baay'ee tokko artirti maaliif nagattee deemtaa yeroo maraayyuu osoo sin eeyyamsiifatiin eessan deemu naan jetta garuu anaa mana guddaa kana keessatti nagattee deemaa jirta maalidha kuni ani nama sitti fakkaadhu moo ani shamarranii miti ijechaalee jirti anna baqa anna giitaa jechuun baqa wanta inni jedheeni baqa akka waan sababa keetiin haadha manaa kiyyaayyu dhabee baqa akkas jedhee waqqasaa jira jechuudha. Kun immoo waqqasaa kan garabbii akkana jechuullee hin qabuun jechuudha. Miniif waan ta'eef sammuu namaa eeguun ni barbaachisa. Si jedhee tananii haadha manaa koo akkas ta'e jireenya kiyya akkas ta'e jechaa jira jechuudha. Ishiin immoo guyyaa tokko guyyuma kamii akka haadha manaatiif abbaa manaa wajjin taas naannaanee beeynaa jechaanii jirti. Wantan si fuudhee fi jireenyi koo bitintin jedhee jira. Baqa jireenya kiyya baqa gaa'ila oo'a keessa kan bitintinnaa'e sababa keetinidha. Inna baqa akkas jechaa jira. Inna በጣም ጌታን yoo akkana jedhuun kana baay'ee namatti hin dhagahamu dhugaa namni yoo akkasitti akkana namaan jedhu kana way nanaari dhugaa waaqayyo ta'u jechuun baqa si jedhee akkas ta'ee munaamina yoo jedhuun kana na baqa waan si fuudhee fi qabeenyi kiyya bitintin jedhee ishinis hillikii keessa galte nibrata koo bitintin gootee ijjechaanii jira. Haadha manaa koo isa dura dhabuurra si hiikuu wayyaa jedhaanii jira jechuudha. Ayyuun kun baay'ee tokko inta jetteerta jechuudha. Si hiikuu wayyaa haadha manaa kiyya ijoollee kiyya dhabuurra ijoolleen kiyya si fachichina laarraa kamuurra si hiikuu wayyaa jedha. Baay'ee ulfata. Annaa Sumayyaadhaaf immoo jechuudha. Yaw ishiin harar jirti hararitti mana kireeffattee jirti jechuudha achi deemuudhaaf yaa'onni innaa boota jirtu boota kana jira jedhitoo viidiyoo naa hojjedhu waan jechaan jira. በጣም ሳናን በቃ ባየ tokko aariin jira jibbisiisee jira jecha waan ishiin jettee qabsiiste jechuudha. Yoo Sumayyaanii hararitti si eeydee ani nan qaxxaamaa kan eenyutu jedhaani ayyuutu jedhaani jechuudha. Yoo ishiin boota sanitti
boota sanitti yooshin Sumayyaan teecha eedde ani nan qaxxaamaa ሳዶን ማን ሞቱራ መቃን ሰናን ቀንበር ነገራችን ላይ እና ዮሽና ኤኒ አኒ ነንቀጣማ ዮ የቹን ሱማያ ነዋችት ኤጉባቴ ኢንሂን ቀጣማቹላ ወንታቲ በርባደ ሁንዳዩ ጋፍሰሲፋን ጎዳዮ የቹን ዮ ሱማያ ናችት ኤጉባቴ ቃሊ ጉቱ ፊባቴ yoo guutuu baatte bakka kara ayyuu deebi'a jechuudha. Dhibbumaan dhibbatti jechuudha. Akkas jedhee kinu qaalii galeefi jira. Woo diraamaan isaanii adda. እና maatii wajjiniin eeddinatti fakkaate yoo oon amma yeroo kanaaf deemee ishii dhabee bakka ayyuun baay'ee tokko boo'achaa jirti jechuudha. Dhugaa boo'aa jirti. Kinooti Nigist Sumayyaa jedhamu jechuudha. Ayyuun biraa kaatee jirti. Kinoota akkuma argitanii ayyuun baay'ee tokko kaffaamtee jirti. Gongumaayyuu hin argattu jettee ni jirti jechuudha. Gongumaayyuu hin argattu jettee ni jirti. Inni immoo deemaa jira. Qaalii walii galanii jiran jechuudha. Maaliif yoo ishii achitti argachuu baate dhibbatti wanta ayyuun jette hin godhaaf jechuudha. Daradawaatti argachuu baate yoo argate immoo akkasuma haadha manaa isaa dura wajjiniin bichaa diraamaan kun eessatti akka dhumatu hin beeku. Kanaaf akkuma argitanii inni deemaa jira jechuudha. Ayyuun baay'ee tokko kaffaamtee jirti. Inni immoo ishee argachuudhaaf deemaa jira. Inja hin argatamu hin argatu. Argachuu baannaan ayyuudhaaf immoo yaa oon argachuu baadhe si waliin jiraadha mana sobdii jennaan jedhee jira. Hin arganne gammaa jechuudha. Bakka ayyuun mo'atte bakka maalitti qoy kan soyxuuntanii wayiseete moo haati manaa kee endee yoo barbaadde leentini si kennite hin deemtu maayin akkasumatti nama barbaadanii nama argatu moo ishiinu jettee jirti ko aduu kan jechuudha. Viidiyoo wayii irratti jechuudha. Yeroo marabba intiniira na barbaadda ani qurxummii na seete mooyii jetteeni jechuudha. Ammallee inni akkasuma እና bishaan irra barbaadaa jira qurxummii see immoo dhugaa rabbii jechuudha. እና baay'ee tokko nama kofalchisiisa. Ani baay'ee tokko golfee dhugaa waqa jechuudha. Inna ayyuun immoo baay'ee nama radde jechuudha. Maaliif jiraa miti akka gadaantummaa wayiitu itti ishiitti mul'ate jechuudha. Akka gadaantummaa wayii bakka maayinan shamarranii miti. Bakka yooma kam guyyuma tokko eegana fuutee guyyuma tokko yoomna gammachisiistee beektaa yooma bakka bareeda tokko na fuutee deemtee na gammachisiistee beektaa. Inni akkasii hojjettu bakka kanatti nama arartee dubbachuudhaaf inni akkasitti inni kaffaamte jechuudha. Dhugaadha kan yaa'u jechuun innis amma akko akkamii nama jidduu rafeetoo uffannaan qateemamaa jira san akkas ta'e maaliif achittis injoolleedha haadha manaa ganamaati. Yaa'u ishiin tunis haadha manaati yaa'u lammatas taatu. Inni iyyuu jedhee jira jechuudha. Haadha manaa akkoo ganamaati fi injoollee koo dhabuurra si'iin addaan ba'uu naa wayyaa si hiikuu wayyaa jedheen jechuudha. Nama moo qaali wanti sararatu walii galan yoo argate okay ishuma duraa wajjin itti fufa yoo ishii immoo hin arganne ishiin akkuma duraa sanitti kasobduu ta'e hin barbaadu jechuudha. Amma achi ishii bakka kanan jiraasis asin jiraa koottootteen hin deemu jechuudha. Amma achi akkas jedhee qaalii walii galanii jirani. Inshaallah ilaalla qaalii isaanii viidiyootti aanu kan waan nu fidanii dhufanii Sumayyaan akka viidiyoo wayyoo bakka yaa borummoo ilaalla waan ta'u diraamaa isaanii. Inna akka koo jidduutti namni rakkattan jirtanii amma viidiyoo kiyya amma dhumaatti naan alai warroonni maatii naan taane maatii naa taa'ee na jajjabeessanii warroonni immoo walumantumaanii ganni jawaadhuu naan jettan guddaa tokko galatoomaayi isinin jaaladha isinin kabajaa. Maatii koo narrammoo mana madaamitii nu waraabte akkana hin jenne maaliif yaa'u rakkoon qabu jechuudha. Mishkilli jiru jedhee tanani innaa kana fakkaata. Amma viidiyoon biraatii walitti deebinutti nagaadhaan naaf turaayi. Baay baay.